Shama arkafuune daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaada qabu ibsa ejjennoo waraanni TPLF yookaan Dabratsoon Dabra Mikaa'el sa'aa kana baas keessumaayyuu of eeggannoowwan naannoo Oromiyaa fi Sidaama irratti baas waraana jarri har ergitarratti rakkinni guddaan uumamuuf deemaa jira. Rakkinni guddaan uumamu mootu isaan osoo hin taane saba kan miidhu ta'uu maluu danda'a jechuudha. Daawwattoota fi hordoftoota keenya odeeffannoolee jajjabaa isiniif qaba amma xumura qophiitti na hordofaan affeerraa kooti an reedii Adam Tube namoonni chaanaalii keenya faaraa taata subscribe gochuun maatii keenya ta'a viidiyoo keenya immoo like gochuun irraanfatina. Odeeffannoon atattamaa kan amma ibsa ejjennoon TPLF daqiiqaa tokko moo lama dura baaste jechuudha. Maal jedha afaan Ingiliffaatiin barreessanii an afaan Oromootitti translate godheen akka dubbisetti ummata keenya Itoophiyaa jedhan. Ummanni keenya Itoophiyaa wajjin nuti lola tokko hin qabnu jedha. Haa ta'uti naannoon Oromiyaa fi keessumaayyuu naannoon Sidaamaa guyyaa har'aa waraana isaa guutuu fe'ee gara naannoo daangaa Amaaratitti erguun isaa ergaa hedduu of keessaa qaba jedhe. Tokkoffaa ergaa biltsiginnaatiin achi dhufanii jedha. Lammaffaan ergaa achi dhufanii eenyuun akka loluuf deemaniin beekanii jedha. Waraana osoo hin taane uummata Tigraay wajjin wal loluuf deemanii jedha. Sababni isaan uummata Tigraay wal loluuf mootummaan amma dura ijoollee keenya gudeedee ajjeesee kaan kumaatama miliyoonan buqqaasee biyya baasee. Isinillee har'a deeggarsa gootaniif waan bakka kanatti argamtaniif jedhe. Bakka kanatti waan argamtaniif tarkaanfii yookaan deebiin fudhatamu akkuma amma dura ji'oota 8 dura Eertiraa fi Amaara dhahaa ture san rookeettiin Eertiraa fi Amaara bu'e sun isinirrallee qubachuuf qophiidhaa jedhan yoo waan amma godhaa hartan kana duubatti hin deebine. Amma dhugumatti jarri kuni biltsiginnaan ergiteetiin deemaniin beekama. Poolisii liyyuu wayiliin humni addaa Oromiyaatillee jara qofaa miti. Jarri Oromoo tuttuquu waan hin barbaanneef maqaan dhahin malee Sidaamaaf barreessite garuu miseejii kana kallattiidhaan. Oromiyaadhaafillee deebiin isuma sanii jechuun maaliif Oromiyaallee humna addaa itti ergite. Ani ka gaafii natti ta'u. Mee dhiifama naa godha. Odeeffannoo sanitti odoon darbin dura oduu wayii dhaga'ee holola ta'aa fi dhugaa ta'aa addan beeku. Mootummaan federaalaa yookaan Abiyyiin Ahmad raayyaa ittisa biyyaa bakka sanitti ergee akka bakka Amaaraa sanirraa ari'an ergamee jennaan Biraanuu Juulaatti itti gaafatamaan Biraanuun Juulaa ani waardiyaa Amaaraa osoo hin taane waardiyaa Itoophiyaati. Kanaaf nan ilaallatu jedhee dide sababa sanii humni addaa naannoo adda addaatirraa kadhatee ergaa jira jedhaa jarruu wal nyaataa jirti irratti fakkaatee rabbi walaa nyaachisu obbo nuun galchu walaa nyaachisu. Ani garuu holola akkas jedhu dhagee dhugaa fi soba adda hin baafanne dhugaa isin himuudhaaf an dhugaataaf soba ta'an beeku. Garuu wani dhagee Abiyyi Ahmad ajaja Amaaratti raayyaa ittisa biyyaa fe'i jedheeni jennaan Biraanuu Juulaa immoo ani ergam yookaan waardiyaa Amaaraa osoo hin taane waardiyaa biyyattiiti. Biyyattii yoo rakkinni daangaa dhufe hin deemaa jedhee didee jedhama. Rabbi walaa dichisiisu walaa ficcisiisu. Inni bira ani kan garaana nyaate tokko wanni guddaan Oromoo maqaa dhayata. Maqaa Oromootiin hojjechaa zabanyaa yookaan waardiyaa Amaaraa gaafa taatu sinqaanessu liyyuu wayiliin humni addaa Oromiyaatiin humna addaa Sidaama. Sheemaa izaachuu mindee. Maal Amaaraan humna addaan qabanii milishaan qabu of danda'ee dhaabbatee ofirraa loluu hin danda'u. Gaafa Oromoo Sumaalirraa buqqaate Amaara dhufee nuu dhaabate Sidaama dhufee nuu dhaabate Tigree dhufee nuu dhaabate mataa keenya nuti Oromootu walii dhaabate humni addaatu dhaqee nuu dhaabanne dhumarra. Jijjiiramni wayii dhufee jennaan obbo Lammaa Magarsaa achi erge malee. Namni biyya ofiitiin dhaabbanne qoy warri Amaaraa kun biyya ofii naannoo ofii tiisachuu hin dandeenye akkamitti Itoophiyaa jedhan. Itoophiyaa akkamitti ifatu jedhan. Yeroo mara Itoophiyaa jedhan. Nu Itoophiyaan Amaara bichaadha. Amaarri Itoophiyaa bichaadha. Kuuwwan Amaaraa miti Itoophiyaa miti kuuwwan maali jettan. Har'a gaafa lolli isaan irratti banamee daangaa ofii tiikfachuu dadhabaniif hamba kadhatan kana. Daangaa Itoophiyaa akkamitti eegaree nuti inyaa Itoophiyaan akkamitti ofiin jedhan. Kanaaf ani warra biltsiginnaa tanan ajaa'ibe waardiyaa lafaa kaanetti miti uummanni keenya waardiyaa Amaarati gaafa isiniin jennu waardiyaa naafxanyootati gaafa isiniin jennu lafaa kaanetti miti. Har'a deemanii akka dur Milinik balbala eesifataa ture har'allee balbala eesifatte Amaarri ofii ciifte. Yoo barbaadde milishaa ofiitti ergiteen dhumtu akka gisee duraa zarraaf jettee kaatisan. Zarraafin jara har'a lafatti kufeeka. Waraanni gurguddaan walumaa galatti amma deemamaa jiru kallattii meeqani kallattii afurii oliin.
Dabratsiyoon akka jedhutti mootummaan Eertiraa humna jarri baay'isawee jechuun humna ofii qofa osoo hin taane deeggarsa humna alaa qaban. Ameerikaa irraa deeggarsa guddaa qaban. Waraana irraa waan hundarraa. Yoo amma dhiyeenya kanatti akka dubbatutti rookeettii ofii eegaluu jedha. Galgala tokko Eertiraa Asmaraadha. Galgala tokko Amaaraadha. Galgala tokko Sidaamaatti amma Oromiyaallee deemee uummata keenyaa nyaachisuuf deema. Kan uummata keenya ficcisiisuuf yookaan lola keessa galchuuf deemu mootu Shimallisii fi Shimallis qofa jechuudha. Osoo Shimallis hin eeyyamne humni addaa deemetiniin naannoo biraa eegu hin eegu. Seerri mootu poolisiin naannoo tokko naannoo biraa eegu jedhu addunyaa kanarra hin jiru. Kan jiru akkamii daangaa biyyoota garaagaraa ta'ee yoo weerarri humna raayyaa sanii ol ta'e tumsa waan jedhamu jira hanga sadarkaa hawaasa dhuunfatittis deeggaruu dandeessa. Inni kun garuu daangaa miti. Daangaa naannoleeti malee daangaa biyyootati miti. Lachiinuu Itoophiyaawidha. Ka barbaade ka irra oole fudhatuu qaba sila. Mootummaan federaalaa yoo danda'e qooda fi yoo dadhabe walitti dhiisa. Mootummaan federaalaa immoo TPLF cabsuuf jedhee Amaaraaf deeggarsa gurguddaa naannolee adda addaa irraa kadhata. Akka garaan nyaate Sidaamadha. Warri Sidaamaa tunta siyaasa hin beekne deemte siyaasa xirqimaaf goote rookeettii danda'uu qabdi ka. Gaafa Dabra Mikaa'el miti maqaan isaa Darbaa Mikaa'el asii ol darbinaan daaraa badaakuu namaaf namichi obboleessa kiyya. Waraana bara wayyaanee irraa kaasee hanga bara ammaatti leenjii waraanaa qaba namichi. Gaafa wayyaaneen mallasaan bosona ture sanuu reediyoo sirreessaa ture. Reediyoo kallattii wal qunnamtii reediyoo wal qunnamtii san. Reediyoo akka dhaggeeffatan osoo hin taane kan bilbila akka bilbilaa san nama sirreessaa turedha. Mootummaan Itoophiyaa guutuun itti hirmaatee hanga hawaasan bahutti kan injifatuu dadhabee irra Sidaama fi Liyyuu Hayiliin Oromiyaa achi kaatee akka milishaa Amaaraa san dachiirra baduu heddii jechuudha biyyee wal nyaachuu heddi. Amaarri maaliif deeggarsa gaafatte beeyta? Gaafa duraa san hin dandeenye jettee gootof gootee fiideetiin hin jechuudha. Harcaatonni jechuudha. Milishaa fi Liyyuu Hayiliin jarallee dhaqanii itti of gatan. Wayyaaniin akka jiruudha akka bishaanii kana xuruurrattee lafa ganna itti. Goote dhungattee xiyyittiidhaan jechuudha. Amma zeeroorra galanii jennaan warra zaachaa tuumbicha warra argitee fandaatu haysoo zarraaf Amaaraa'u zarraaf maali zarraaf warra jiru kana argite warra akkanaa kana bichatti hafee kadhaan dhufee jechuudha. Tiingi godha. Waa hedduu irraa hubanne amma asirratti dadhabina Amaaraa hubanne dadhabina mootummaa biltsiginnaa hubanne. Maali hubanne? Ka kijibaa isaan turan san humni keenya biyya alallee balleessu maali jechuu danda'a? Nuti beekanaa isaan misoomaniif dhiifnee ol deebine nuti mootu ummanni Tigraayatas gabbaa'uuf dhiifnee waraana minaa hin jira. Amma hoo maaltu itti deebisuus hin eegere maa kadhaa eeydan. Hin kijibaa jechuudha. Mootummaan biltsiginnaa hagana kijiba. Mootummaan agas ga'u humna soda. Amma mee Biraanuu Juulaa tokkofa fi gurbaa Baacaa Dabalee sun rokkeettiin isaanii akka shaangulliitti daa'immaniiti jedha. Fiigee dheessee barra. Lubbuu isaatu dirqi baafatee Finfinneetti gala jechuudha. Baacaa Dabalee fa'a. Hin kijibaan jarri kun. Qabsoon isaanii qabsoo kijibaadha. Akka amma biyyi miidiyaa irra bahee maal jedha? Humni isaanii ka argaa jirtan kuni jedha. Akkasuma mootu dandeettiin isaanii ka argaa jirtan kuni Facebook irratti malee lafattoomuu hin jiru jedhe. Duuba amma Facebookidhaan kadhataa jirtanii. Maa kadhattan? Kasilaa jarri humna hin qabne, kasilaa laaftuu taate, kasilaa raayyaa ittisa biyyaa hin sobanii hin boojine jettan. Har'a maa kadhattan humna addaa? Ijoollee xixiqqoolee leenjii ji'a jaha qabdu qofa. Eessa dhaqe makalaakayaan sun hundi? Makalaakayaan kuma 100 lakkaa'amu sun kuma 140 ol birgeedii 80 ol qabu sun birgeedii 80 ol birgeedii 800 ol qabu sun har'a eessa jiraree? Maa gaachana ta'uu dhaberee? Maa nutti mul'atuu dhaberee? Gara bira bobbaaftanii hin gurgurattanii eessa jira? Maqaleetti hidhamee jira namni kum sagalee. Kun jalaa bade amma isin kabooji bisan bicha beetaniimi kabadeetu caalaachiin abbo qawwee gurguratee saayimni kiyya tokko na bilbilee qawwee gurguradhee Suudaanii jira naan jedhe. Ummata daangaa Suudaanitti gurguratee horii nama tiisutti qarshii kuma 20 gurguratee jira. Maaliif? Mootummaan humna hin qabu tooftaa lolaa hin beeku sababa sanii injifataman jarri kun lubbuu ofii baasurra achi jalaa badanii jechuudha. Sinii galee mootummaan biltsiginnaa hagana. Waboon asii itti mudda. Achi wayyaaneen itti mudditi. Asiin kuloo Amaarruu itti mudditi malee mataa isii kottu nurraa eegi zabanyaan nu ta'e wardiyaa kennanii kottu wardiyaa kottu eegoo gibbii kenna. Jarri nu weeraraa jirti kun lafa kennarraa nu fuudhi yaanii. Maaliif? Ergamaadha waan ta'eefin abbama arge ergata.
akkasi oromoon woboo kee jabeeffadhu rakkoo si mudatuuf deemu kasarraa qolatu woboo fi woboo qofa namni bira hin jiru biltsiginnaa wataate waardiyaa namaa ta'u malee waardiyaa saba ofii ta'uu hin beektu gaafa kaan wallo irratti gaafa ummata keenya fixan waardiyaa nama tokko achi dhaabuuf hin dandeenye Somaaleerraa buqqaan akkasi naannoo adda addaatirraa akkasi har'a Amaarri tiyyee jennaan fiigee Amaaraaf gaachana ta'ee dhaabbate kanaaf gaachanni keessaa woboo qofaa woboo abdii sabaa horii keessan bilaashatti ficcisiisina warri amma horii qaluuf deemtan raayyaan dhufee misooma maali injifatee maali warri jettan horii keessan sangaa keessan ijoollee teessan yatiima keessan hin guddifadha rakkataan gargaara kilaashin bitadha maal godhaa horii keessan quufaa nyaachiftan ka injifateen injifan ka akkanumatti dhiiga keessan tuutetu maal lafa taa'u maal isinii godha kana isinii dhaamuu barbaada egaan daawwattoota hordoftoota keenya Unready Adam Tube namoonni hanga ammaa hordoftan galatooma isiniin jedha chaanaalii kiyya Faariyaa Taata subscribe gochuun maatii keenya ta'a dhuma irratti YouTubein keenya mallattoo raayitii yookaan mallattoo beekamtii nuuf kennee jira nuuf galatooma nuuf jiraadha isiniin jedha koomentii jalatti koomentii kiyya yoo laaltan mallattoo raayitii argatee jira YouTubein kiyya isin galatoomfadha isin jaaladha fayyaa fi jaalalli kiyya isin biraa jiraatu nagaara naa tura